ijoollee tawaahidoo amma yoomitti nuti sammuu keenya haaromsuuf sirba sirbinee sammuu keenya kan doomsinu sirba dhaggeeffannee sammuu keenya kan doomsinu hamma hoomitti tarii kaleessa wantoota hundaa osoo hin barin sammuu keenya sirbaan cubbuun namoota hamachuun badii godhuun wantoota hunda raawwachuun wallaalummaan dofummaa keessatti kufnee jirra. Garuu har'a moo'itini bakka hundatti lallaba waaqayyoo hin dhaggeeffattan karaa hunda wantoota hunda hin barattan. Kanaaf ijoollee waaqayyoo osoo hin beekin wanti gootan hundi darbee osoo beektanu garuu cubbutti hin badinaan siniin jedhaani. Amma beekumsa kootii wantan baradheef wantan beeku sinittan hima adaraa siniin jedha. Waaqayyoo keessan cimsaati amantaa qabdanitti cimaati jiraadha. Nagaan biyya dhaloota keessanitti illee akka galtan Solotii godhuu jechuun dilliyya tokkorra laga tokkorraa laga tokkotti ce'uu kan isin barbaachisu dildiyyiin tokko yoo jiraate qofaadha. Yookaan maal taatan lagasuma gamasitti haftan malee laga gamanaatti ce'uu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf cimtanii isinii gaafa waaqayyoon kadhattan akkasumas haadha isa deesse dubaroo maaramii boosanii imimmaan keessan dhangalaaftanii gaafa kadhattan yoomiyyuu taanan hin dhabdan. Imamman keessanis dhangala'ee hin hafu. Mee yaadadhaa sirriittan sinitti hima. Fakkeenyaaf foon jiraachuuf jecha wantoota hunda dabarsinee jirra. Biyya keenya keessas kan baane namuu biyyatti dhalattan irraa ba'aa kan nuun jedhe hin jiru. Hin jiraanna jennee biyyaa baane. Hundumti keenya warra biyya kana jirru hundumti keenyayyuu mana amantaa tokko fooyyessina yookaan mana amantaa keenya jijjiirra jennee miti kan biyyaa baane. Foon keenya ijaarra jireenya foon keenyatti fooyyessina jenneeti kan biyyaa baane. Gaafa biyyaa baanus immoo waaqni keenya eeyyana dafqa keessaniin akkuma isiniin jedhetti harka ormaa osoo hin ilaalin dafqa keessaniin bu'aa ba'aatii of jijjiiraa akkuma nuun jedhe sanis gaafa biyyaa baanu inni eebbisee nu ergee jira. Garuu erga dhufnee as geenyeeti maaliif waaqayyoon keenya daganne akka nuti balbala mana isaarra dhaabanne nagaan bahee nagaan biyya kootti nu deebisi jenne akkuma kadhanne san erga as geenye maaltu nu jijjiire maaf wantoota adda addaa keessa deemna maaf wantoota adda addaa ilaallee maaf wantoonni adda addaa akka amantaa keenya dagannu yookaan akka amantaa keenyatti cimnee waaqayyo keenya ganamaaf galgala hin kadhanne maaltu nu taasise maaliif biliclicii wantoota adda addaa bareedina yeroo faana deemne maaliif waaqayyo keenya hin daganne lakkii obbolooyyaan koo akkasii miti kan nu jiraachisus duunulleen du'a keenya boqonnaa kan nuuf ta'u waaqayyo qofaadha waan ta'eef cimsaatii kadhadhaa amantaa keessanitti cimaa. Ani asinitti adaraan isiniin jedha wantin isinitti dhaamadhus baay'ina qarshii faana hin badinaa adaraan isiniin jedha. Uffanni bilicliciin nyaanni adda addaa bareedinni adda addaa wantoonni hundumtuu addunyaa kanarratti kan hafanidha malee lubbuu keenyaaf galaa ta'ee kan nu faana gannatti seenu miti. Ija kanaan immoo daabiloos akkuma dursa waaqayyotti qorumsa dhiyeesse san nuttis qorumsa dhiyeesse addunyaa kanarratti mootii nutti ta'ee akka nuti kara gannate rakkina ofiif malee amantaa ofiitiif
boo'ee kan waaqayyo kadhatu tokko namu hin jiru. Hundumti keenyayyuu yeroodhaan rakkina nurratti muddate qofa gufuu nutti baay'ate qofaaf waaqan ammarree yeroo mara bakka waaqayyoon kan yaadannu gaafa nuti rakkin hundi nurratti jige qofa gaafa qorumsi nutti baay'ate qofa nuti waaqayyo kan yaadannu maaf akkas nu goote jennellee kan imimmaan dhangalaasne isatti boonyu gaafa gufuun nutti wanti tokko gaafa nutti baay'ate qofaadha. Gaafa gammachuu keenyas gaafa gadda keenyas gaafa wanta hundaayyuu bariinis kan isaa halkanis kan isaa wanti uumame hunduu kan isaa waan ta'eef isa galateeffachuumaaf daganna. Yeroo ammaa kanatti gaaras ta'e godas ta'e amantaan namni kamiyyuu amantaa ofiitti cimuu dhiisuun kan ka'e waan foonii faana hojjaa foonii qofa yaaduun kan ka'e balaan illee baay'ate namni waaqayyotti boo'ee araara gaafatu dhabamee biyya hundarratti kan du'u malee kan lubbuun jiraatu dhabamee kan awwaalullee dhabamee foon namaa allaattiin bakka hundatti itti taphatti. Kanaaf ijoollee waaqayyoo warri isinitti tolee jiraattanis warri isinitti tolee hin jiraannes hundumti keessanuu afaan tokkoon laphee tokkoon amantaa tokkoon waaqayyotti bu'aa waaqayyo araara gaafadhaa gaabbii galaa. Waaqayyoon keenya cubbamaa malee cubbuu hin jibbu cubbuu malee cubbamaa hin jibbu. Kanaaf araara gaafadhaa. Isin du'uu kan qabdan amantaa keessaniif malee saba keessaniif miti. Isin du'uu kan qabdan ani Amaaraadhaaf ani Oromoodhaaf ani Tigreedhaaf jettanii keessa keessan sabaaf qooduu osoo hin taane sabaan of qooduu osoo hin taane ani ilma waaqayyoo ta'ee saba waaqayyootiif du'uun qaba jettanii cimtanii amantaa keessaniin buluu qabdan ijoollee waaqayyoo. Inni tokkichi har'a ka'ee ani Oromoodha lammiin Oromoo du'ee ani Oromoof du'uun qaba jedhee sila karoorfateef isinis faana akkas jechuu hin qabdan. Lammiin tokkichas ani har'a Amaaraadha ilmi Amaaraa shufeetti kufee hafee du'ee ani isaaf du'uu qaba jedhee ija sila babaaseef sila onnateef jecha isaa qabattanii keessa keessan osoo hin onnachiisin akkas jechuu hin qabdan. Isin har'a du'uu kan qabdan akka gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf fannifame sanitti fannoo isaa qabattanii amantaa keessaniin cimtanii sabni keessanillee kufee akka hin banne araara gaafachuun waaqayyotti boossanii imimmaan keessan dhangalaastanii gooftaan araara gaafachuudha malee inni tokkichi nan du'a sila jedheef isinis du'uudhaaf murteeffachuu hin qabdan. Kanaaf wanta gochuun nurraa eegamu sirriitti cimsinee beekuu qabna. Kadhannaa qofaadhaan wanta hundaa kan jijjiiru waan ta'eef cimnee afaan tokkoon laphee tokkoon amantaa tokkoon waaqayyoo araara akka gaafannu inni gooftaa qulqulluu gooftaan gooftotaa waaqni waaqtotaa Iyesuus Kiristoos laphee keenyalleen tokko nuuf godhee jaalala keenya nuuf cimsee biyya isaa akka yaaddatu nuuf haa taasisu. Bakka jirtanitti hundumti keessanuu kadhannaa keessaniin cimaa isiniin jedha. Nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Akkasumas jaalalli gargaartotaa ergamootaa akkasumas kadhannaan qulqulloota abbootaa araarri gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos haati keenya dubroo qulqulleettii nurraa hin fagaatin nurraa isin hir'atin balaaf rakkina hunda jalaa nu haa baastu. Warri biyya hambaa keessa jirtan hundumti keessanuu nagaan biyya keessanitti akka deebitan waaqayyo nu haa taasisu. Nagaan naaf tura.